paaspoortii bilbilaa yookiin paatarmii yoo dagattan yookiin immoo bilbilli keessan guutee namni gubdanii banuu barbaadan siitingii keessaan xiqqoo si imeelii madrii waan adda addaa nama gaafata beektanii karaa gabaabduudhaan akkaataa isin yoo paaspoortii dagattan yoo paatarmii qulfii fuulaa dagattan itti qulfii fuulaa kana jechuudha. Yoo isa dagattan akkaataa itti gubdanii bifa haarawaatti deebifattan isin agarsiisa. Ifa isiniif ta'e gubdanii kana irraa qulfii sakkanatti banamuu wallaaltan sana irraanfattan sana kompiitera geessuu malee bakka taa geessuu malee gubdanii bifa haarawaatti deebifattanii isin agarsiisa. Kana booda irra rakkattanu kompiitera isin geessitanuu. Obboleewwan kiyyaa bilbilli kun 0 uleettiidha. Tarii Galaxy A20 irrattis kana ta'uu dhiisuu danda'a. Hawaawiin kanaa miti tarii iPhone'iin adda adda jarri. Kanaafuu kun bilbilli kiyya 0 uleettiidha. Ifa isiniif ta'e 0 uleettii irratti isin barsiisaa jira. Isin gubee isin agarsiisu kuni 0 uleettiidha. Ijoollee Oromoo asirratti dogoggora hedduu uumtani nan beekan. Bilbila kana dogoggora itti uumuu keessanirra viidiyoo kana ilaalaati namuma Oromoo nama waa qalbifatutti kenna. Amma namoonni hedduun yeroo hedduu waa hubachuu dadhabuu isaaniitiif iyyee bilbila konna jalaa bade jedhu kun garuu rakkoon ana bira osoo hin taane rakkoo sammuu keessaniiti. Har'a immoo waan waastaappiin qabaa asirraa waastaappii lamaan qabaa kunoo argaa jirtan hunduu tiktookii jira sagalee waraabdu waa hunda jira miti amma gubeen isin agarsiisa gaalaarii kiyya keessa galee isin agarsiisa. Gaalaarii keessaa kunoo hangaasaa jira argattanii hangaasaa fi abiyyii jira xayyib gadda barfatee immoo kunoo woboo jira jechuudha. Ifa isiniif ta'e amma kan culluftinuu irraa bada qulfii kiyya qollofee isin agarsiisa. Amma qulfii kiyya amma hin beeku an. Qulfii kana hin beeku amma an. Hin beeku an. Amma hin beeku la nan guba yoon fedhe akkan fedhe itti gubuu nan danda'a kun gubatu yoon fedhe nan guba argattanii miti yoon fedhe akka fedhe itti gubuu nan danda'a yoo gubates rakkoon qabu. Maaliif kompiitera geeffame birrii guddaadhaan banama namoonni tokko birrii hedduudhaan banatanii nan beeka'anii la osoo sanan ta'in akkaataa isin kana gubdanu isin agarsiisa. Tarii yoo dogoggora kan daladdannu ta'e immoo booda anas komattanii ofii keessaniif sammuu xixiqqoo baattanii rakkachuurra namatti kennuu gaariidha. Koomentii wayinaan argate yeroo ijoollee tokko darbe. Asirratti qaallittiin isin haasoftu isinitti banamuu dandeessi. Fakkeenyaaf amma qaallittii tokko yoon banee isin agarsiise amma fakkeenyaaf mee banee isin agarsiisa wayyaa. Fakkeenyaaf system swipe with screen off. Kun kan isinitti banamuu danda'a asirratti la. Dura dursee isinitti hima. Asirratti isinitti banamuu dandeessi wanti kun. L N U. Hanga isin nama rakkiftuun beektanii miti wanti kun. Isin yoo isin irratti banamte yoo wallaaluma keessanii dogoggora daladanii akkanatti ofirratti bantanii si kana la. Yoo ofirratti bantanii qaalitti haasoftu bilbili goggogee hafa. Isin yoo ofirratti bantanii akka carraa wallaaltanii jechuudha. Isa sagalee ol qabuuf isa sagalee gadi qabu cimsanii gadi qabdan kun akkanatti la bilbili boba'aara miti amma akka cimsanii gadi qabdan 7:32 AM. Obsa two back off jettee jirti isii cufeen jira amma ofirraan amma paaspoortiin isin akkaataa irraa cuftanu isin agarsiisa qulfii akkaataa banattanu jechuudha. Tu kompiitera tokkoon geessin. Yoo bilbilli isiniif galuu dide yoo wanni kun isiniif galuu dide nama yookiin nama ollaa keessanii yookiin immoo nama mana arabaa ta'e arabatti kennadhaa malee bilbila na duraa bade jettanii ammoo dogoggora keessa galtanii akka hin boonye Oromoon waa hedduu hubannaan qabanu. Amma ijoolleen Amaaraa yeroon barsiisu kan afaan Oromoo hin beekne zimmee irratti wallaahi hedduu isaanii beekani waan hojjedhu kan afaan Oromoo hin beekne jechuudha. Akkuma haa isaan agarsiisu waa hunda sirreeffatani. Oromoon immoo xiqqoo rakkoo qaba ijatti walitti himuu wayyaa. A20 miti kun A0 uleettiidha. Hubadhaa akka bilbila keessan yoo ni dide yaani ana kommenti barreessanii dhiiftanii yaani dantaan qabu bas booduma rakkoo akka hincanna qabne isinii jechuu isiniif jecha malee amma qulfii kana hin beeku amma sun cufuu jedhe bilbila kana mee cufuufan miti hin cufamu amma maaliif hin cufamu qollofeen jira hin cufamuu hin danda'u jechuudha qollofeen jira waan ta'e jennaan baay'ee asirratti bilbilli waa sadi qaba tokko lama sadi qaba. Isin kun lamaan oliin kun walitti jirti. Isin gadi kun qommaa jirti. Isin gadi kun iskiriinii cufti akkanatti hin banti. Akkanatti cufti hin banti. Bilbila cufti hin banti. Inni olii kun immoo tokko sagalee ol qaba, tokko sagalee gadi qaba. Wal hubannee ammagaa gubee isin agarsiisuufan amma gubuufani ammagaa. Asirra sadan kana bakka takkatti akkanatti iskiriinii keessan boba'aa jira miti. Sadan saa bakka takkatti jechuudha. Bakka takkatti akkanatti gacci gootanii qabdani. Hanga kamitti sadan saa bakka takkatti amma naa hubadhala sadan saa bakka takkatti qubni koo tokko lama sadi
sadan saa bakka takkatti jechuudha. Utuu oli gadi sosoibba sadan saa bakka takkatti maal qabdan gacci godhee qabne tokko lama sadii eegan qabeen jiraam. Akkana fideera miti hin cufata bilbilli eegaa amma hin cufata bilbilli. Gizeen hin cufate eegaa amma gizeen hin cufate eegaa isii walakkaa irraa kaaftan harka isii walakkaa kaaseen jira amma isa xarafaa gadiitiif olii qofa malee isii walakkaa kaaseen jira. Akkanumatti qabdanii eeddani hanga inni maal fidutti hanga inni bakka gubanu fidutti amma kaalas amma harka irraa fuutani. Kana fidee jira laamma agartanii kana fidee jira bilbilli. Gizee inni akkanatti fidee maal gootanii isii sagalee gadi qabdu kunoo isii sagalee gadi qabdu kan argattanii isii sagalee gadi qabduun isii sagalee gadi qabdu la akkana gootani ammas akkasuma gootani ammas akkasuma gootani ammallee diimaa isiniin fide la ammas isii sagalee gadi qabdu kana akka gootani diimaa isinii fideera amma daataa irra gaheera bakka daataa jedhu gaheera warroon dubbifamuu beektan dubbiftanii bakka dubbifamuu hin beekne immoo daataa godhee kee kunoo wanna qaxxaamurtuu gadi qaxxaamuree jira. Diimaan achirratti malee jiru gizee achirra gahee diimaa bobeessa humti nagee kattanuun la amma yoo ol deemsisu jettani isa sagalee ol qabuuf sagalee gadi qabuun deemsisan amma callamate deemsiftani amma diimaarra gahute diimaarra gahee jira diimaa isinitti bobeesseera miti asirratti maal gootan isa iswiichii kana isa gadii kanaan jechuudha isa sagalee isa cufu kanaan isa jira kana lama isa sagalee ol qabuuf gadi qabu miti isa gadii kana isa kanaanii jechuudha isa gadii kanaanii akkana irratti rukuttani akkanatti cufideera miti ammoo isii sagalee gadi qabduun isii sagalee gadi qabdu sii olii isiidhaan iyyee akkana gad dabarsitani kunoo sida kaansiliira jira miti isa olii kanarra jira miti kaansiliira jira miti isii gadi kanatti dabarsitani maaliif asirratti riisitii kan godhu baqa asirratti gubata jechuudha sila asirra jira miti isii gadi kanatti fiddani ifa siniif ta'e wal hubannee baay'ee amma isii gadi kanatti fiddaniittu okkee maaliitti gootani kunoo isa iskiriinii cufee deebisu isuma bilbilee cufee deebisuun okkee irratti gootani amma bilbiliin gubata okkee irratti godha bilbillee amma gubataa jira bakka eegaa amma gizee inni akkanatti fidee jedhe isuma akkanatti fideera miti inni isinii kunoo isuma bilbilee cuftanii deebiftan isuma silaatiin amma sirratti rukuttan cufatee amma bilbilee ol hubannee amma cufatee jira akkaataa itti banan immoo bifa haarawaatti deebi'ee jira eegaa akkaataa itti banan isiniin agarsiisaa daqiiqaan dheerataa jira warri tiktookii fi feesbuuk irratti na hordoftan akkaataa bilbila haaraatti baratan immoo isinittan dabalaa obsaan eeggadha. Amma banamaa jira jechuudha. Bifa haarawaatti deebi'eera bilbilli kiyya amma haarawaatti deebi'ee jira. Wal hubannee haarawaatti deebi'ee jira bilbilli kiyya amma haaraa jechuudha kun haaraa amma haaraatti deebi'ee jira. Obsaan eeggadhaa gizee inni fidan cufa viidiyoo isinirraa akka isinii galuufani akka isin hubattanu jedheetani. Obsaan eeggadhaa daqiiqaan immoo dheerateera obboleewwan kiyya obsaan eeggadhaa mee. Baay'ee isin tursiisa kanatti baay'ee isin tursiisa obsitanii eeggattani hanga inni of hin fidutti. Baay'ee isin tursiisa obsitanii eeggattani. Kunoo akkanatti isinii fida gaalaa kunoo akkanatti lakkaa'aa jira. Amma gaa akkatti fidaa jira jechuudha. Akka haarawaatti deebi'aa jira amma. Yaa warri tiktookiitiif feesbuukaa daqiiqaa yoo dheerate viidiyoon kun namarraa hin deemu ni beektanii. Yuutuubii Riyoo Shaafii jalatti kottaa daawwadhaa. Yaani akkatti banatan warri banachuu immoo beektanu bilbila haaraa bittanii warri banachuu immoo beektanu rakkoon hin jiru. Warri banachuu hin beekneef amma bilbilli kiyya bifa haarawaatti deebi'eera sana qofa ilaaltanii haalaas bifa gaafa bittanu akkanatti bittani miti bilbila akkanatti deebi'eera warri feesbuukaatii fi tiktookii piroofaayilii gaxxuqaatti Riyoo Shaafii jalatti akkaataa kana banatan immoo na agarsiisa kottaa achitti ilaalaa kun akka haaraatti deebi'eera itti fufna amma baay'ee gizee inni akkanatti dhufe istaarti gootani. Istaarti gootanii walumaan eegnaa kana raayitii ima itti goggootanii rakkoon hin jiru hanga inni dakaa banamutti jechuudha raayitii itti gootanii dakatti ni kisti jechuun nuuf fideera miti ni kisti jechuun nuuf fideera amma gaa shabakaam namni gaafata garuu akkasiin dabarfachuu ni dandeessanii warra haarawaa bittaniifis kunis warra haarawaa bittaniif gaariidha warra haaraa bittan akkanatti dhufa sana booda akkanatti ni kisti gootanii. Yoo wanta kana raayitii ittiin goone ni kisti isiniin fidu amma ni kisti goona jechuudha obsaan eeggadhaa ni kisti goona amma. Asirratti waayifiidhaan akka banatan nu gaafata garuu iskiip jechuu nuuf fidee jira asitti mul'ata miti iskiip jechuu fidee jira isin immoo iskiip rukuttani obsaan eeggadhaa iskiip obsaan eeggadhaa waayifaayi gaafataa jira asitti yoo achitti mee daataa naaf habana shabakaan naaf habanamu obsaan kunoo iskiippi godhee na dabarsaa jira inshaa Allah mee yoo na dabarsee walumaan laallaa yoo diddes immoo waayifii itti baneetan isin agarsiisaan. Interneta barbaada garuu in dabarsa interneta malee ni dabarsa yoo inni interneta barbaades itti baneetan isin agarsiisa rakkoon qabu interneta itti banatanii banachuu hin dandeessani wal hubanna miti
mee interneta barbaade jira akka wifi baradhu na gaafataa jira garuu iskippii qaba ani immoo wifi baradhee sin agarsiisa iskippii qaba garuu wifi irraa qaba waan ta'eef naan banadhee sin agarsiisa akkuma sin argaa jirtanu obboleewwan wifi itti banadheen jiraan wal hubanne wifi itti banadheen jira kunoo gaara gubbaatti naa ba'ee jira wifi dhaan banataa jira jechuudha duwwaana dide garuu A0 uleetti kana duwwaa dide malee 020 yaani 20 12 hin banama shabakaa malee banama bilbili kan bara shabakaa banama garuu shabakaadhaan bantanii banuu baattanii rakkoon hin jiru isin shabakaa waan banattanii kanaafuu next godha duwwaa miti kun networkii daataadhaan banamaara jechuudha amma ishiniif galee shabakaadhaan banamaara yoo daataa keessa qabaatanii daataan banattanii yoo daataan qabne immoo wifi dhaan banattanii isiniif ifa ta'ee garuu barreeffama saalaalee daataa jedhee dhiise garuu wifi waan banattani isin namni wifi dhabeen jiru bilbila irraatti bantanii banattani rakkoon hin jiru kompiitara iyyuu geessitanii banataattono amma gaa obsaan eeggattanii isin agarsiisaan akkanatti naannee asirratti faa nama hedduutu rakkataa nama hedduutu na gaafate asirratti naannee fida kun amma qofa osoo hin taane isuma siichitiif gaarii jechuudha yoo bilbilli keessan akka carraa ta'e kan gubatu ta'e yoo kan gubdanu ta'e yoo guutennaan irraa kan sarraztanu ta'e akkanatti adda baafattan jechuudha akkanatti sirreeffachuu dandeessani kanaafuu obsaan eeggadhaa haga inni naanna'ee waa inni fidu walumaan laallaa akka inni isin hin rakkifneeffani amma kunoo amma maal na gaafate qulfii na gaafate meeqoyaa mee obsaan eeggadhaa haga inni sokondii kana lakkaa'ee fidutti itti eeggattani qurfii itti aguma feetan itti guutatanii obsaan eeggattan akkuma argaa jirtanu banamaa jira jechuudha amma iimeelii na gaafate iimeelii akka itti banadhu na gaafate garuu iimeeliin barbaachisu kunoo jalee kana wanni skippeettu jirti isii tuqne dabarfanna nuti akka inni iimeelii nuun gaafanne jechuudha asirratti gaala asirra dhufa bilbilli keessanii kunoo isa gama mirgaa dhiiftanii isin rukuttan isin isii gama bitaa rukuttan isin maaliif akka inni isin dabarsu alaaxulii cinqii tokko malee akka isin dabarsuuf jecha wal hubanne ifama skip obsaan eeggattani asirratti akka dogoggorree gizeen akkanatti isinii dhufee kunoo accept siyetti kun rukuttanii qulfii fuula duraa hin godhattamoo hin godhattu paatarmii itti godhattamoo hin godhattu jedhani paatarmii kunoo yoo feetan paaspoortii piinii lakkoofsaan yoo feetan immoo boodatti godhachuu yoo feetan kunoo isii jalee kana jirtu skip gootanii dabarfattani kunoo amma bilbilli kiyya banamaara obsaan eeggadha waan inni gaafatu hundaa itti guutanii isin agarsiisa obsaan eeggadha viidiyoo yoo dheerate illee eeggadhaa waan inni fidu mee walumaan laallaa tarii bilbilli garaagarummaa qabaachuu danda'a A0 uleetti irratti isin agarsiisaara laan A0 uleetti irratti bilbilli keessa yoo kanaan garaagara ta'es kana fiduu danda'a kanaafuu nikisti gootan asirratti dhuftanii nikisti isin gaafatan nikisti gootani mee ammas waan inni fidu walumaan laalla obsaan eeggadhaa asirratti skip isheettu kana fiddan maaliif iimeelii maamilli isin gaafatan skip isheettu jalee kana jirti xuxxanii dabarfattan isin amma kunoo banamee jira bakka amma kunoo si gadee kana rukunnaan banamee jira bilbilli keessan hanguma kana jechuudha bilbilli keessan banamee jira obsaan eeggadhaa fuulatti deebi'ee jira ifa isiniif ta'e meegaa imoon waastaappiin silaa ni jira walumaan laallame imoo waastaappiin silaa gaalaarii kiyya keessa isin agarsiiseera suuraa hangaasaatii fi kan abiyyii jira mee innoo jiramu hin jiru mee walumaan laallaa obsaan eeggadhaa siimii kee jira dangoodha siimii kee jira kun siimiidhaa fi rakkoon hin jiru kana keessan kana fiduu danda'a dhiisuu danda'a bilbilli kun immoo 0 uleettidha mee jira imoon keenya weerree waastaappiin kiyya meer jubatee jechuudha meerree hangaasaan silaa jira keessa hin jiru kunoo 0 gaalaarii kiyya keessa waa takka hin jiru kunoo gaalaarii kiyya keessa hin jiru kunoo waa takka imoo waastaappiin wanti hudduu gubateera bilbilli kiyya kun maali haarawatti deebi'ee jira ganaa waan hunda irratti hammala jechuudha ganaa waastappii imoo bifa haarawaa amma akka gaafa bitamuuti bilbilli kun wal hubannee akka gaafa bitamuuti sana booda feesbuuk keessanii isin deeffattanii iimeelii isin deeffattanii yeroo biraan isin agarsiisame kana irratti waan isin dhibe yaada keessan kommentii jalatti ilaalee isin deebisa barumsi keenya har'aa kana fakkaata thank you